ከመንገድ ላይ ያነሳኝ ያለ ዕድሜ ያከበርከኝ ሰባርከኝ ከትልቅ ሰዎች ጋር ደባለከኝ ከመንገድ ላይ ቶሌ ነጋኑ ዋቀዮ አመል ደበሌ ስኒፈተኡ yeroo darbe barumsa firdii qajeelaa faradii mata duree jedhu wajjin jalqabnee wajjin barachaa jirra. Har'as kutaa lammaffaasaa qabadheen jira. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Firdii qajeelaa faraduu barumsa keenya kutaa darbee keessatti hojiiwwan gurguddaa dhalli namaa hojjetu biyya lafaa kanarra iddoo lamatti qoodnee ilaalle. Hojiiwwan qajeelummaa fi hojiiwwan jal'inaaf hojjetamantu jira. Hojii qajeelinaaf jal'inaaf hojjetamu kana keessaa isa kan keenya ta'e adda baafannu jenne Waaqayyo kan firdii qajeelaa barbaadu bara keenya kana garuu firdii qajeelaa hin argannu. Isa xiqqaa bukkeedha isa guddaa bukkeedha. Firdii qajeelaan hin jiru. Dhaloonni firdii qajeelaa faraduu dadhabeera. Gaarii waliif yaadaa hin jiru. Firdii qajeelaa akka namni faradu kan nama godhu immoo hafuura Waaqayyooti jennee ilaalle. Waaqayyo akka namni firdii qajeelaa faradu barbaada. Maaltu akka namni firdii qajeelaa hin faranne nama godha jennee qabxii tokkoffaa ilaalle xumurreerra. Qabxii tokkoffaa ilaalle sodaa Waaqayyoo of keessaa dhabuudha. Namni firdii qajeelaa faradu kan inni dadhabuuf namni firdii qajeelaa farade jiraachuu kan dadhabu sodaa Waaqayyoo of keessaa dhabuu isaatii jennee qabxii tokko walii wajjin ilaalleerra. Qabxii lammaffaa akka namni sodaa Waaqayyootti hin jiraanne kan godhu maalidha? Yookiis akka namni firdii qajeelaa faradee hin jiraanne kan godhu isarraa barbaadamu godhee akka namni hin jiraanne kan godhe maalli? Qabxii lammaffaa of jaallachuu. Of jaallachuu. Waaqayyotu firdii qajeelaa barbaada. Namni isa Waaqayyo barbaadu kana ta'e akka hin argamne maaltu godhaadha? Firdii qajeelaa akka faradee hin jiraanne maaltu godheedha? Of jaallachuu. Maal of jaallachuun? Of caalchifachuu. Of mararfachuu. Hundumaa caalaa iddoo olaanaa ofii kennuu. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 25 dubbisa. Akkas jedha Luqaas boqonnaa 14 25. Ammoo namoonni lakkoofsa hin qabne isaa wajjin utuu adeemanii Yesuus gara isaaniitti galagalee namni gara koo dhufu abbaa isaatii fi haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa, obboloota isaatii fi obboleettota isaa, ofii isaas ana caalaatti kan jaallatu maal koo mitiidha? Bartuu koo ta'uu hin danda'udha. Fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'udha. Waaw! Ofii isaa ana caalaatti kan jaallatu kan koo mitiidha gooftaan. Isa duraa Ximotewos 6 yoo dubbifattan horii jaallachuun hundee wanti hamaan irraa maddudha. Namni ofiisaa caalaa namni Waaqayyoon caalaa ofiisaa jaallata taanaan namni Waaqayyoon caalaa horii jaallata taanaan firdii qajeelaa faraduu hin danda'u. Isa jaallataniif waan bitamaniif jaallattuuf jibbitus isa jaallattuuf bitamta. Isa ati jaallatutu sirratti bu'a. Namni waan jaallatu ol gasha miti mana isaatti. Ofii kee Waaqayyoon caalaa jaallata taanaan yaadni Waaqayyoo hin hafa yaada keetu raawwatama. Waaqayyoon caalaa ofii keef iddoo laatta taanaan fedhi Waaqayyoo hin hafa fedha keetu raawwatama. Waaqayyoo fedhi kee raawwatamee fedhi isaa karaatti hafuu si haa oolchu. Fedhi kee karaatti hafee fedhi Waaqayyoo sirratti raawwatamu. Inni kun nama baay'eet hin galu. Kan koo haa ta'u hin jedhin kan Waaqayyoo haa ta'u. Of jaallachuun namni firdii qajeelaa akka hin faranne godha. Biyya lafaa kana irratti namni namaaf gaarii akka hin yaadne kan godhu. Namni firdii qajeelaa akka hin faranne kan godhu of jaallachuu. Anaafa ta'uu, anaafa guutuu, anaafa mijatuu, anatu nyaataa, anumaaf ta'uu qaba, anumatti ta'uu qaba. Waaqayyo hafuura akkasii sirraa cabsu.
namni waan hundumaa caalaa ofiisaa jaalata taanaan nama akka ofiisaaf qajeelummaatti faraduu hin danda'u. Waaqayyoon caalaa ofii keenya jaallata taanaan namoota caalaa ofii keenya mararfanna taanaan ofirra dabarree gaarii ooluu hin dandeenyu. Macaafni qulqulluun garuu nama akka ofii keenyaatti akka jaallannu nu abbooma. Roomaa boqonnaa 13:8 nama akkamitti akka ofii keenyaatti. Waaqayyoon ofii keenya caalaatti. Namni yoo akka mataa isaatti nama jaalata ta'e hamaa nama irratti hin hojjetu. Kanaafuu akka ofii keenyaaf waan gaarii dheebonnu nama isa kaaniif illee dheebochuutu nurraa eegama. Gaarii ofii keenyaa yaadnu nama kan biraafis yaadu. Namoonni tokko tokko ofii isaaniitti gaarii yaadu namaaf immoo hamaa yaadu. Namuma akka keetinnis namaaf hamaa yaaddee ofii kee gaarii hin tuullatin. Si harkaa dhangala'aa gaarii ati jal'inaa walitti qabatte. Obboloota koo lafa jirtanitti firdii qajeelaa dheebodhaa. Kutaa keenya isa jalqabaa keessatti kan nu ilaalle Amoos keessaa Amoos boqonnaa 5 firdii qajeelaa akka laga yeroo hundumaa jiraatu. Haleluuyaa. Akka laga yeroo hundumaa jiraatu firdii qajeelaan isin keessaa yaa'u. Dhaloota qajeelummaan keessaa burqu. Karaa isaarraa qajeelummaan kan mul'atu. Haasaa isaarraa qajeelummaan kan mul'atu. Ittiin eebbifamaa maqaa Yesuusiin. Jireenya keessanirraa karaa keessanirraa bara keessanirraa umurii jiraatanirraa qajeelummaan akka laga yeroo hundumaa yaa'u. Haleluuyaa. Qajeelummaan akka laga yeroo hundumaa burqisu jireenya keessanirraa haa burqu. Mana keessanirraa haa burqu. Waaw. Dhaloota qajeelummaa burqisiisu. Dhaloota qajeelummaa maddisiisu. Qabaa laata Waaqayyo addunyaa kanarraa. Dhaloota qajeelummaan keessaa burqu ta'i. Ofii keenya jaallanna taanaan Waaqayyoof iddoo laachuun hin jiru. Kana qabadhaa. Waaqayyoon ofii kee caalaatti jaalladhu. Ila Waaqayyoon ofii kee caalaatti jaalladhu. Nama immoo ofii kee caalaatu hin taane akka mataa keetti jaalladhu. Waaqayyoon ofii kee caalaatti jaalladhu. Luqaas 14:26 nama akka mataa keetitti jaalladhu. Maatiyos 22:34 hubadhaa. Yeroo hundumaa itti fuftanii wanti isin gootan Waaqayyoon ofii keessan caalaatti jaalladhaa. Nama immoo akka ofii keessanitti jaalladhaa. Yoo Waaqayyoon ofii keenya caalaa jaallanna ta'e Waaqayyoof iddoo qabna malee ofii keenyaaf miti. Yoo nama akka mataa keenyaatti jaallanna ta'e hamaa nama irratti hin yaadnu qajeelummaatti jiraanna jechuudha. Waaqayyoo qajeelummaatti akka jiraannuuf ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Qabxii sadaffaan dubbadha. Waaqayyo firdii qajeelaa akka farannu erga barbaade maaltu akka namni firdii qajeelaa akka hin faranne nama godha. Dhibaa'ummaa yookiin ana caalaa, ana beekaa, ana malee namni hin jiru jechuu. Qabxii sadaffaa. Dhibaa'ummaa, ana caalaa, ana beekaa, ana malee namni hin jiru jechuun namni firdii qajeelaa akka hin faranne nama godha. Mee Maarqos boqonnaa 10:46 dubbisa. Akkas jedha. Ergasii isaan Yerikoo dhufani. Yeroo Yesuus bartoota isaatii fi tuuta sonaan baay'ee wajjin Yerikoodhaa bahee adeemuudhaaf jedhetti Barximiyoos ilmi Ximiyoos namichi jaamaan tokko karaa bukkee taa'ee hin kadhata ture. Yesuus nama biyya Naazreet ta'uu isaa yommuu dhaga'e iyyee Yesuus ilma Daawit na maari jedhe. Namoonni baay'een calluma jechisuuf isa ifatani. Inni garuu ittuma caalchisee ilma Daawit na maari jedhe iyyeedha. Kutaa kana maaliifan fudhadhe beektu? Yesuustu lafarra deddeebi'aa jira. Barximiyoos namicha jaamaa ta'e karaarra taa'ee kadhata. Yesuus achiin darbuusaa gurraan dhaga'e. Ijaan argee miti gurraan dhaga'e. Akkas jedhe. Inni amma danda'u ilma Daawit na bira hin darbin. Hidhameen iddoo kana jira. Jaameen iddoo kana jira. Na bukkeen darbin jedhe. Bartoonni warri gooftaa duukaa deeman qooda namicha kana gargaaranii jajjabeessanii gara gooftaatti fiduu na hubadhaa.
waan namni gootu laala. Qooda silaa isa jaamee karaarra taa'u kanayyuu maal ammayyoo gargaaran maal ta'a? Isaanoo fayyaa qabu. Isaanoo iji isaanii argaa. Namichi kunoo jaamaadha waa hojjetachuu hin danda'u karaa bukkee taa'ee kadhata. Innoo sagalee dhaga'e iyyaa iraadha bukkeen darbin jedhee kan fayyisu Yesuusidha. Maal ta'a yoo gargaaran? Akkas jedhanii cal jedhi hin iyyin nuyyuu duukaa jirra warri iji keenya argu. Nuyyuu duukaa jirra warri fayyaa qabnu. Gargaarsa yoo ta'e nuyyuu barbaanna waan jedhan fakkaatu. Nuyyuu jirra waan jedhan fakkaatu. Maal amma qabanii yoo itti keessana gargaaru habana muujisaa fayyu walii yaaduutu hin jiru. Ana caalaatu jira. Anatti taanee deema anatu gargaarama. Na gargaaru qooda namicha kana gargaaru kan jedhutu jira. Calluma jedhe ittiin jiran gooftaan garuu hin dhaabateefi. Lafa jirtutti gooftaan siifa dhaabatu. Calluma jedhe kan siin jechaa jiran dubbachuuf jiraachuu kee kan morkatan yoo jiraatan Waaqayyo sii dhaabatee gabsirraa godha. Hin dhaabateefi Yesuus warruma sila ifatanii qabaa fidaa jedhe. Ajaja bahe waan ta'eef qabanii fidanii. Maal jechuun barbaade? Dhibaa'ummaan nama keessa jiraannaan namni gaarii walii yaadu. Dhibaa'ummaan nama keessa jiraannaan namni akka fayyuuf haala namaa hin mijeessu. Akka namni ittuu caalaa dhukkubsatu, ittuu caalaa akka namni du'u karaa barbaada malee rakkina keessa namni akka ba'uuf karaa namaa hin barbaadu. Dhibaa'ummaa. Afura dhibaa'ummaa Waaqayyo biyya keenyarraa haa kaasu. Afura dhibaa'ummaa Waaqayyo sirraa haa kaasu. Hin dhiboofta taanaan ofiifis hin taatu, namaafis hin taatu. Ana caalaa, ana malee namni hin jiru. Maal jedha fakkeenya keessaa goyyomtee yoo oloon of qabde afaan kee qabadheedha. Namni ofiisaaf qajeelummaatti jiraachuudhaaf nama birootiifis gaarii yaaduu kan danda'u yoo garaa isaa qulqulluu ta'edha. Qajeelummaa dhalli namaa yaaduu kan danda'u, qajeelummaattis dhalli namaa jiraachuu kan danda'u, lafa hojjetutti, lafa deddeebi'utti, lafa baratu iddoo hundumaatti qajeelummaa yaadee namaafis waan qajeelaa dubbatee waan qajeelaa dheebotee jiraachuu kan danda'u namni garaan isaa qulqulluu yoo ta'edha. Garaan kee qulqulluudha kan kee. Gaarii yaaddaa ollaaf, gaarii yaaddaa namaaf, gaarii yaaddaa hiriyaa keetiif. Ishee tokkotu dheengadda magaalaa keessan deema addanuma. Na dhibe waa'ee namaa na dhibe gaafan taa'ee yaadu waa'ee namaa. Mucaa tokkotu konkolaataan karaa cufee jira ture. Karaa xiqqootu jira karaa namni irra darbu. Isheen immoo maalidha? Waan akka saanduqa wayii lafarra keesseetu raafuu wayii irra keessee nagaddi turte gabaa sana keessa. Mucaan konkolaataa harkaan dhiibamu kan dhiibu tokko immoo jira. Ba'aa baatee deema duraan gadeedha. Konkolaataa ishee harkaan dhiibamtu gommaa qabdu beektu. Ishee dhiibee deema asiin konkolaataan karaa cufee jira ture. Dubartiin kun waan akka saaxinii kana karaarra keesseetu gurguratti turte. Nan darbaatii xiqqoo ishee akkas naa butii mucaan lafa dhiibu sun. Dhaabadheen ilaala. Nan darbaatii akkas naa butii asiin konkolaataatu cufee gaafate. Hin butuu jette. Nama baay'eetti gaaffii ta'e nama baay'ee dhaabatee ilaala. Hin butuu jette maal ta'a amma yoo butte jalaa jedhuun namoonni maali darbee madeeffatta hin darbaa'ootii maa wal dhiphisuun kun maa barbaachise yoo banteen maal ta'a hin banuu jette. Aareessanii maal obboleettii ammati maali booftaa yoo karaan kun itti fufee cufame yoo kan caalutu dhufaa yoo akkas jalaa buttee mucaan kun darbe maal ta'a jennaan gonkumaan raawwadhe addunaa hin butu illikiidhaaf immoo laasiin tuuna qalanii yuunan du'a malee hin butu jette hulee wayii qabattee dhaabatte. Nama akkamiin lafarra jira jenneen dhiifnee isa konkolaataa bukkee dhaabee jiruun maaloo akkas nuu buutannee mucaa dabarsinee nagaan akka bu'u goone. Na dhibe waa'ee namaa gaafa yaadu. Maal amma jallinni kun maala darbu yoo akka jalaa butteen buruqaa?
nama dhiba sammuutti namni geggeeffamu tokko gaafatee sana yaaddan amma callumattanii nama keessa deemaa ooltan waan namni haasa'u waan namni godhu waan namni yaadu gaafa isuma waldaa dhaquu dhammooti isuma sagalee waaqayyoo kana dhaga'ee dhammooti nama kan biraa miti haaraan hin jiru dhaga'eema baxabbaxaa jira dhaga'eema balleessaa jira dhaloota firdii qajeelaa faraduu fi qajeelummaaf of keessaa burqisiisuun argitan lafa kana irratti garaa keessan dhugaadha garaan koo baay'ee nagadde waaqayyo immoo waaqa irra taa'ee akkam jedha laata yoo kan jedhu duratti dhaga'ame tola waaqayyo yoo jiraanne joo dhuguma isiniin jira araara waaqayyo nu jiraachise biyya lafaa kana keessa utuu araarri waaqayyo baay'ee miti akka bara Loox sana akka bara Nohi sana waaqayyo aareesu nama balleessa lafa kanarraa dhuguma isiniin jedha har'ayyuu akka jal'inni namaa lafarra guuteef akka firdi jal'aan lafarra guuteef akka ilmaan namoota karaarra kaataniif waaqayyo biyya lafaa kana hin balleessa ture araarri isaa baay'ee waan ta'eef jiraanne ammarraatti malee wanti namni guyyaa guyyaatti godhu kun waan baay'ee nama gaddisiisudha obboleettii obboleessa koo dhaga'u sittan himaa dhaga'uu duwwaadhaan bara kee hin fixin isa waldaa keessatti isa macaafni qulqulluun dubbatu calaqqisiisaa deemi iddoo hojii keetti mana hojjettutti lafa hojjettutti calaqqisiisaa deemi gaarii yaadi gaarii dubbadhu dalga nama hin ilaalin firdiin jal'isin waaqayyotti hin tolu inni kun Filippisius 2:5 yaada garaa isa Kiristoos qaba ture qabaadhaa jedha namni garaan isaa garaa Kiristoos miti taanaan firdii qajeelaa faraduu hin danda'u mee jireenya Yesuus achi deebi'aa yaadaa yeroo inni dhalatee qabaa fi amma inni ol ba'itti ilaalaa qoradhaa macaafa qulqulluu isaa firdi jallisu hin argineen isaa namatti muru hin argineen maal jedha Phaawulos yaada garaa isa Kiristoos qabu qabaadhaa jedha isaa dhugaa nama haqaaqu hin argineen dubbifneen namaa farada malee namaa falma malee yoo arrabsan immoo dhiisee tokko Yesuus namanni buukun albaadheessa tuumattiin jedhanii seexana keessa jira tuumattiin jedhanii dhiisee masokka galagaleen arrabsu waaqayyo garaa Kiristoos qaba ture sana siifa kennu warra si arrabsan bukkee dabarsa callumatte warra si kabalala siin itti qabda ayyaanni kun siniifa baay'atu maqaa Yesuusiin dhiisanii darbu utuu dhaga'anii dhiisanii darbu utuu arrabsanii dhiisanii keessa gaafa isaan daddarbatan immoo keessaa bahee deema dhaabatee ittiin hin morkatu karaa jalli inni babal'atu hin barbaadu gooftaan Yesuus dubbii qabbaneessu barbaada nagaadhaan guutuudha faallaa kana har'a lafarra guutee kan jiru nagaa qooda nagaa buusan abidda qabsiisuun lafarra guutee jira waaqayyo nagaa nu gidduutti moosisu garaan keenya gaarii akka waliif yaadu karaa keenya irratti nagaan akka mul'atu waaqayyo nagaa kanaan nu haa eebbisu dhaloota keenya isaa eebbisu dhibaa'ummaan akka namni ofirraa bu'ee hin hojjenne namaafis waan gaarii akka hin yaadne nama godha ana caalaan immoo of agarsiisuudhaan akka waan isa malee namni hin jirreetti abbaa dhimmaa deddeebisuu fida kun immoo waan namarraa eegamu qixaan hojjechuu hojiirra oolchuu nama dadhabsiisa ana malee namni hin jiruun immoo of tuulummaa namatti naqa of tuulummaan immoo gufaatii namatti fida fakkeenya 16:17 fakkeenya 30:32 dhibaa'ummaan of tuulummaa namatti naqa of tuulummaan immoo waaqayyoon tuffachuu fida of tuulummaan immoo gadi nama deebisa kanaafuu qixa hojjennu kamittiyyuu dhibaa'ummaa malee gaarii akka nuuf ta'u barbaannu nama birootiifis akka ta'u gochuu qabna sagalee kana kan dhaggeeffattan na hubadhaa kaleessa waan adda addaa keessa deddeebi'uu dandeessu arraba keessaniin sobuu dandeessu har'a garuu waan tokko isinitti hima guyyaan kun isiniif guyyaa haaraadha barri si'achi isiniif bara haaraadha karaa keessan isa jal'aarraa deebi'aa gara qajeelummaatti deebi'aa arraba keessan garaa keessaniif harka keessaniif miilla keessan to'adhaa hafuura waaqayyoon geggeeffamaa jiraadhaa qajeelummaan mana keessan keessa haa burqu qajeelummaan biiroo keessan keessa haa burqu yoos ulfinni waaqayyoo hin mul'ata galgalli keessanis hin bareeda dhumni keessan jireenya bara baraa ta'a haleluuyaa
qajeelummaadhaan eebbifamaa. Akka jedhee Daawit mee keessa ni dubbisa kutaa kana keessa qonna dhufe. Akkas jedha macaafa faarfannaa 101 lakkoofsa 4. Yaadni micciramummaan garaa kootti haa fagaatu. Waa'ee wanta hamaa beekuu isaayyuu hin barbaadu. Dhoksaatti nama kana matu lammaffaa akka hin dubbanne nan godha. Nama waan guddaatti of ilaalu nama obbo hoksuufis ani obsuu hin danda'uudha. Haaleluyyaa. Ilaa akkas jedha. Nama waan guddaatti of ilaalu nama obbo hoksuufis obsuu hin danda'uun. Akka namni deebi'ee waan hamaan dubbanne hin godhaedha. Ilaa sittan hima. Deebitee hamaan dubbatin. Deebitee jal'ina hin yaadin. Nama irratti hin loogin. Waan namaa hin saamin. Deebitee waan kaleessa hojjechaa turte sana garbummaa kaleessaa xuraa'ummaa kaleessaatti hin deebiin. Har'umaa qabdee sagalee kana yeroo dhageessu of jijjiiruuf murteessitee yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf qajeelummaa faraduudhaaf murteessitee kaata Waaqayyo wajjin yoo ta'e qajeelummaatti jiraachuuf harka kee ol kaafta murteessita yoo ta'e Waaqayyo si gargaara ati nama haaraadha. Ija koo dura kaa'een taa'u waan jal'aa'e waan namaa ija koo dura kaa'een taa'u ati sar'aa qabdee waan namaa mana kee keessa keesseen taa'in. Warra waan jal'aa hojjetan irraa fagaadhu. Nama waan jal'aa hojjetu yoo argite immoo dhiisi maaloo sin baasu jedhiin. Ilaalteen darbin isa sii gala ittimi. Ibsi ifa si keessaa. In soba obboleessi kee yoo ta'e hin sobin jedhiin. Kun jireenyatti sin geessu du'atti si keessa jedhiin ifa dhaati. Akka tiiftuuf Yesuus biyya lafaarra si kaa'eera. Ukkaansiteen taa'een ificha namni ibsaa fuudhee guuboo jalan kaa'u baattuu ibsaarra kaa'a. Ibsi isa keessa jiru kana. Hin sobin jedhiin nama sobuun. Yoo akkas ta'e qajeelummaa facaasaa dirra jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qabxii arfaffaa sadhumaan dubbadha. Waaqayyo firdii qajeelaa barbaada argate akka namni firdii qajeelaa namaaf hin faranne akka namni firdii qajeelaa faradee hin jiraanne inni godhu inni arfaffaan hinaaffaa hamaa. Hinaaffaa hamaa. Hinaaffaa hamaan namni akka firdii qajeelaa hin faranne nama godha. Mee isiniin dubbisaa isa duraa Saamu'eel boqonnaa 18 lakkoofsa 6 akkas jedha maqaa Waaqayyoon nan dubbisa. Daawit Filisxeemicha erga ajjeese booddee namoonni gara manaatti deebi'aa jiranii dubartoonni mandaroota Israa'el hundumaa keessaa dibbeef kiraara fudhatanii gammachuudhaan weeddisaa sirbaas Saa'ol mooticha simachuudhaaf hin ba'ani. Dubartoonni sunis Saa'ol 1000 ajjeefate Daawit garuu 1000 hin ajjeefate jedhanii wal harkaa fuudhanii weeddisu turani. Dubbiin kun hamaa ta'ee Saa'olitti waan mul'ateef baay'isee hin aare. Anaaf 1000 Daawitiif garuu 1000 hin lakkaa'an mootummicha fudhachuu malee maaltu isaa hafee jedhe. Yeroo sana jalqabee Saa'ol ija hinaaffaatiin Daawitiin in ilaala ture. Daawittu Filisxeemicha ajjeese jennaani Saa'ol immoo mootii waan ta'eef sabi yeroo sanaa gara kam gore gara Daawiti. Daawit 1000 ajjeese. Saa'ol immoo 1000 ajjeese jennaan ana caalaa ol kaasanii ana caalaa iddoo kennaniifi ana caalaa leellisanii mootummaa koo fudhachuu malee maal tafe guyyaa sanaa qabee Daawitiin ija hamaatiin ilaaleedha. Ija hinaaffaatiin. Hinaaffaa hamaa. Hinaaffaa hamaan nama keessa jiraate jennaan namni gaarii waliif yaaduu hin danda'u. Hinaaffaarraan kan ka'e firdii qajeelaa iyyuu nama jalaa jal'isa. Ollaa isaatiif, irraa isaatiif, biyya isaatiif yeroo wanti gaariin ta'u garaa isaatu dhukkuba. Hinaaffaan nama keessa jiraannaan nama isa firdii qajeelaa faradu durayyuu dhaabachuu barbaada. Maaltu si dhiphisa jennaan akkas gootaafi jedhee dubbata. Hinaaffaan nama keessa jiraannaan nama gaarii yaaduu dhiisaatii nama isa namaaf gaarii yaadu durayyuu dhaabanna jechuudha. Maaltu si rakkiseesiin? Ofii keetiin godhattuu faayidicha. Ofii keetiin fudhattuu isa sana namayyuu hin danqina jechuudha. Namni namaaf qajeelummaa faradu
firdii qajeelaa faraduu kan danda'u hinaaffaa hamaa namaaf hin qabu yoo ta'edha. Solomoon akkas jedha, maaddii hinaaftuurraa hin nyaatin, inni afaan isaatiin nyaadhu siin jedha malee garaan isaa si bira hin jirudha. Fakkeenya 23:6. Maaddii hinaaftuurraa hin nyaatin, afaaniin nyaadhu siin jedha malee garaa isaatiin immoo yoona maal kun jilo jedhee maa nyaataa siin jedha. Maaddii hinaaftuurraa nyaata. Hinaaffaa hamaarraa fagaachuu qabna. Dhaloota hinaaffaa hamaa of keessaa balleesse ta'uu qabna. Hinaaffaa hamaan nu keessa jiraannaan biyya keenyaaf ollaa keenyaaf iyyuu gaarii yaaduu hin dandeenyu. Uumama 4:6 dubbifachuu dandeessu. Abeeliif Qaayil. Qaayil hinaaffaadhaan guutamee haadha isaa ajjeese. Hinaaffaadhaan kan ka'e lubbuun nama harkatti bada. Kanaaf garaa gaarii waliif yaadu. Hinaaffaa lamatu jira, hinaaffaa gaarii fi hinaaffaa hamaa. Hinaaffaa hamaarraa fagaannu jechaan jira. Egaan dubbii ani firdii qajeelaa faradi jedhu irratti dubbachaa jiru gara xumuruun irra ga'een jira. Qabxii 4 sinitti mee namni firdii qajeelaa akka hin faranne kan nama godhu sodaa Waaqayyoo of keessaa dhabuudha. Ni lammaffaa of jaallachuudha. Ni sadaffaa dhibaa'ummaa of jaallachuudha. Inni arfaffaa hinaaffaa hamaa isa ta'e kanatu namni lafa kanarra jiru firdii qajeelaa akka hin faranne godhaa jennee isa kanarraa Waaqayyo nu haa fageessu. Waaqayyoon sodaachuu dadhabuurraa, of jaallachuurraa, dhibaa'ummaa qanacaalaarraa, hinaaffaa hamaa isa namni firdii qajeelaa akka waliif hin laanne godhurraa Waaqayyo garaa keenyaa fageessu. Qooda kanaa qajeelummaatti akka jiraannuuf fedhan Waaqayyo nu keessatti of jaallachuu caalaa Waaqayyoon jaallachuun dhibaa'ummaa malee fuula Waaqayyoo deddeebi'uun hinaaffaa hamaarraa bilisa taanee fuula Waaqayyoo deddeebi'uudhaan jireenya keenya kan eebbifame haa ta'u. Firdii qajeelaa faraduudhaaf firdii qajeelaa si'achilaa erga sagalee kana dhageenye achitti firdii qajeelaa faraduudhaaf garaa Kiristoos qabu qabaachuu qabna. Filiippiyoos 2:8. Garaa Kiristoos qabu namni hin qabu taanaan gonkumaa firdii qajeelaa faraduu hin danda'u. Garaan Kiristoos qulqulluudha. Gaarii namaaf yaada. Nutis namaaf yeroo hundumaa murtoo qajeelaa ta'e murteessuudhaaf garaa Kiristoos qabaachuu qabna. Namni yeroo hundumaa Kiristoosin yoo of keessaa qabaate malee firdii qajeelaa faraduu hin danda'u. Namni kan Kiristoos miti taanaan kan isa hamaa sanaati. Inni hamaan sun immoo jal'ina malee qajeelummaa nama hin barsiisu. Kanaafuu karaa Yesuus irra deemee milkaa'e. Karaa Yesuus irra deemee milkaa'e irra deemuudhaan yaada isaa garaa isaa qabaachuudhaan gaarii waliif yaannee firdii qajeelaa farannee akka nu faradamu taasisuu qabna. Qixa jirru kamittiyyuu firdii qajeelaa hin farannu yoo ta'e fuula hoolichaa duratti nutti faradamuuf jira. Akka nutti hin faradamneef qajeelummaatti jiraannu obboloota ko. Egaa baranneerra dhageenyeerra Waaqayyo firdii qajeelaa barbaadanneerra. Waaqayyoof jiraatta yoo ta'e qajeelummaatti jiraadhu. Waaqayyoof jiraatta yoo ta'e afaaniin utuu hin taane hojii keetiin Kiristoosin mul'isi. Aarsaan kee Waaqayyotti akka tolutti, waaqeffannaan kee Waaqayyotti akka tolutti jireenya keetiin mul'isi Kiristoosin. Dhaamsan siif qaba namni ergaa kana dhageessu. Mul'isi lafa jirtutti Kiristoosin qajeelummaa dheebodhu irraa qabi. Waan gaarii dubbadhu, waan gaarii hojjedhu, hamaarraa fagaadhu, gaarii godhi, nagaa barbaadi, duukaa bu'i. Qajeelummaan mana keef jireenya kee irratti dagaaga. Yoo kana ta'uu baate garuu waan facaamu waan manna waan ta'eef wanta har'a goonu kanaaf hin gaafatamna. Walittan qaba dubbii koo inni akka sira iddoo adda addaa teessee waan Waaqayyo sitti kenne, hojii Waaqayyo sitti kenne qixa gaariidhaan hojjechuutu qabdu firdi jallisaa jirtus guyyaan tokko hin dhufa. Wanti jallate jallatee nafu, wanti dhokate dhokatee nafu. Ilmi Waaqayyoo, hoolichi Waaqayyoo hin mul'ata waan ta'eef gatii kee sii kennuuf jira. Gatiin kee badaa akka hin taaneef har'a sittani magaarii facaafadhu. Dhuma dubbii koo lammaffaa Qorontos 5:10 dubbisa. Akkas jedha. Dhaggeeffadha dubbii kana waa tokko dubbata dubbiin kun. Lammaffaa Qorontos 5:10. Namni adduma addaan dhaqna isaa kanatti utuu jiru gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirra. Ameen. Nan dubbisa deebi'ee.
namni adduma addaan dhagna isaa kanatti jiru gaarii isa ta'u hamaas akkuma hojjetetti waan isaa ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirra. Ilaalaa inni kun dirqamadha inni kun waan baay'een isinitti dubbadhe firdii qajeelaa farannee jiraachuu qabnan jedhe kana ta'uu hin qabu taanaan karaa keenyarra qajeelummaan hin jiru taanaan waajjira keessa hojjennutti qajeelummaa hin farannu taanaan ollaa keenyaaf gaarii yaannu taanaan ilaa wanta ati kaleessa hojjette hin bade miti galmeeffameera. Waan ati waggaa darbe hojjette hin bade miti galmeeffamee jira. Wanta ati facaafattetu siif haamama. Waan gad baafte darbatte ol gashatta. Guyyaan tokko hin dhufa. Waan kaleessa hojjette, waan nama irratti hojjette, waan biyya irratti hojjette hundumaaf guyyaan ati deebisaa himtu hin dhufa. Kanaaf barcuma firdii Kiristoos duratti namni hundumtuu dhiyaachuudhaaf jireedha. Kun ta'ee darbe miti ganaa ta'uuf jechaa jira ilaa. Obboleessa obboleettii koo kan dhagaa jirtu nuyi waan hojjenne haammachuudhaaf waan facaafne makarachuudhaaf haleluuyaa inni gaarii hojjetus inni hamaa hojjetus inni waan gaarii yaadaa oolus inni jal'aa namatti yaadaa oolus hundumtuu kan kaa'ate fudhachuudhaaf waan namni kaaten fudhattu abdii gaafatana waanuma ofii kee kaatte fudhatta maleessa. Qajeelummaati walitti qabatte ani fudhachuu hin danda'u. Qajeelummaan walitti qabatte ati fudhachuu hin dandeessu. Kanuma kee fudhatta. Anis kanuma koon fudha. Barreeffamaa oola waan an hojjedhu waan ta'eef. Galmeen koo naa banama waanuman kaadhennaa dubbifama. Galmeen kee sii banama waanuma sii caafametu sii dubbifama abbee. Irraa haquu hin dandeessu gaafa sana. Dhoksuu hin dandeessu gaafa sana. Hoolicha guyyaa guyyaatti situ achaa oolutu sii dubbisa galmicha. Kanaaf gaafa sana fuula hoolichaa duratti akka illee hin yaaneef har'aa qabii hojii kee sirreeffadhu sittan hima. Dhaqna kee kana keessatuu jirtu, godoo kee kana keessatuu jirtu, biyya lafaa keessatuu jirtu sirreeffadhu karaa kee. Fuula hoolichaa duratti illee yaa'u Waaqayyo si haa oolchuuti. Fuula hoolichaa duratti qaana'u Waaqayyo si haa oolchuuti. Fuula hoolichaa duratti salphachuu Waaqayyo si haa oolchuuti. Har'aa qabii firdii qajeelaa faraduudhaaf ol ka'i. Dhiyaachuuf jirredha. Egaan obboloota koo sagalee kanaan akka eebbifamtan abdiin qaba. Ilaa dhaamsa dhumaan sinii qabu. Gaafa hoolichi mul'atee galmeessaa fudhatee maqaa namootaa dubbisu. Isa sii caafame sana gaafa inni sii dubbisu. Hojiin kee badaa ta'ee, hojiin kee jal'aa ta'ee akka hin argamneef har'umaa qabii Waaqayyoon sodaachaa jiraadhu. Har'umaan qabii waan gaarii facaafadhu. Har'umaa qabii qajeelummaa facaafadhu. Waaqayyo dubbii dhageenya kana akka nu eebbisu hin kadhanna. Ati yoo qajeelaadhaa galanni siif haa ta'u. Ati yoo qulqulluudhaa maqaan kee ulfaatu. Har'a biyya lafaa keessa jirra. Deebi'ee dhufeen gara kootti sin fudha kan jedhe siidha ilma Waaqayyoo. Nummoo har'a biyya lafaa isa cubbuuf yakkaan dhiiga dhangalaasuuf yakka harkatti baatee dhaloota deemu keessa jirra. Araara keetiin malee akka yakkaaf jal'ina ilmaan namootaatiif hin banna. Cubbuun biyya lafaa itti dhidhimtee ittiin makamtee jirtu kun si dheekkamsiisa ture araarri kee baay'ee waan ta'eef garuu jiraachaa irra. Ammas sin kadhadha. Ooluudhaaf ammayyuu guyyaan jira. Fayyuudhaaf ammayyuu guyyaan jira. Dhaloonni karaarraa kaate kun gara karaa keetti akka deebi'u sin kadhadha. Obboleettiin amma sagalee kana dhageessi. Obboleessi amma sagalee kana dhagee. Har'aa qabee jireenya isaa irratti sagaleen kun dhiibbaa akka uumu sin kadhadha. Jal'ina keessa kan jiran dhibaa'ummaan itti galee kan jiru. Ofittummaan itti galee kan jiru. Loogii kan hojjetan. Harkaan kan hojjetan. Jal'inni mana isaanii irratti dagaagee idda gadi yaafatee kan jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin jal'ina mana isaanii keessaa nan gogsa. Jal'ina karaa isaanii keessaa nan gogsa. Dhaloonni kun gara qajeelummaatti akka deebi'u sin kadhadha. Namni amma dubbii kana dhageesse kun namni amma dubbii kana dhagee har'aan qabee hafuurri kee hafuurri qulqulluun hafuurri qajeelummaa nama barsiisu laphee isaanii keessatti biqilee ija akka godhatu sin kadhadha.
hafuura kee irratti dhangalaasi. Dubbiin kun biqilee ija godhatu, qajeelummaatti deebi'ani, gaarii waliif yaalani, akka laga yeroo hundumaa yaa'u qajeelummaan mana isaanii keessaa, qajeelummaan jireenya isaanii keessaa, qajeelummaan waajjira isaanii keessaa, xiqqaaf guddaa kanaaf sin kadhadha, biyya keenyaaf sin kadhadha. Qajeelummaan maqaa Yesuusin adagaagu, qajeelummaan akka yaa'aa jiraataa yaa'u, qajeelummaan akka laga yeroo hundumaa jiraatutti haa burqu. Firdiin jal'ate kun haa qajeelu, dhugaan iddoo dhaabate kun iddootti deebi'u. Afaan namootaa, afaan dhalootaa soba dubbachuu bare kun maqaa gooftaa Yesuusin gara dhugaa keetti deebi'u, gara siif jiraachuutti akka deebinu nu gargaari. Sagalee kee kanaaf ulfina laannee sodaa keetti akka jiraannu, of jaallachuu caalaa siin akka jaallannu, ofittummaa dhiifnee, hinaaffaa hamaa dhiifnee, qulqullummaatti akka jiraannu, mul'achuu kee akka eeggannu, ilma Waaqayyoo ayyaana kee nuu baay'isi, ayyaana kee nuu baay'isi. Dhaloonni kun utuu dhaga'u akka hin duune sin kadhadha. Dhaloonni kun utuu dhaga'u gaafati mul'attu akka hin leeyya'u, gaafati mul'attu akka inni qaana'u, qooda gaarii fudhachuu sana hamaa badiisa fudhachuu akka inni hin qabne sin kadhadha. Sagaleen kee kun dhaloota kanaa oolchu, gara qajeelummaa barbaaduutti, gara nagaa barbaaduutti dhaloonni kun haa deebi'u. Na waan gootuuf maqaan kee haa ulfaatu, maqaan kee haa eebbifamu. Sattiin biyya lafaa jaallatte ilma kee Yesuusiin. Ameen.